afaan Bengali Pakistan hunda walii galuudha. Afaan jira. Afaan inni sirriitti danda'a inni maaltu Oromoo godhe si jammirre qoratee taa'ee amma warra arrabsufaa jira guyyine kana faniidhaaf loqoda kutaa hundaa dubbatu. Kanaafuu waan kana maal jedhamu? Laal. Ati hin qoranne kabar si jammir obsaan mataan isaa Bengali. Lagi warra yaani jechuun maaliif akkeessitaa loqoda keenya jee arrabsu jira maal jettaan? Arsii balleesse kaa sirrii jedhe kaarsiillee waan dubbatama kan inni jedhe kun laafin jechuun namni tokko waan jaalatu tokko sajjamir maqaa isaa kaasa anamma kutaa Oromoo keessaa kutaa tokko hin jaalatu kutaa sana osoo du'e maqaa kaasuun fedhe. Okay, amma fakkeenyaaf kachoominaa mee kachoominaa sin jedhu. Abo kachoominaati maal sa'aatii meeqa dubbataarra? Jechuudha haati faatee haadha geessu ree wayi. Haati faateen beekti isaa haati wal barsiisu. Wallahi. Okay, kaboorana haadha geessi haati faatee. Beekti matkeen akkam jirtan babaaroo fayyadaan sana keessan baraadha yaa miidhagduu miidhagduutu gad dhufte yaa fuula iskiriina gubbaarra gad dhufte nu dura garmaamuu jirti yaa onneti battaluma battala taate yaa simuu sinaa kennatti gadheetiin dubbadha. Laa kaabinu. Amma akkanaani mee jaalachuu qabna moo arrabsuu qabna obsaa maal jettameeti? Lakki waan jajjabeeffamuu qabu. Warra isaa arrabsoo waan kana jedhee waan viidiyoo tana fa'aa waraabanii booda erganiif keessa. Kun dandeettii agarsiisa. Keessattuu namni afaan nama tokkoo akkasitti haasa'u jechuun dandeettii guddaa feesisa. Nama dandeettii qabuutu waan akkanaa godhuu danda'a. Hamilee itti godhuu qaban, jajjabeessuu qaban jabaadhuu qaban. Haadha faatee obsaa ijoolleen dhalaan irra wal loltee akka gootedha. Filtariin dhosse kaa? Laa kun wallahi filtariin irra hin jiru laal. Kun ka ijoollee shamarra irra wal lolteen fakkaatu kaa inshaalla yoo saceen bakka isiin ciniinte harka hundalaa harka hundalaa bakka isiin ciniinte qabanii nama dhuunfatte wayyoo ciniinte malee kun ka duba shamarra irra wal lolteen fakkaatu. Laa egaa kun olaa irra. Kamaal fakkaata? Kamaal fakkaata? Tama dhuunfatteetu tama jaalattutu iyyuu ciniine kun laal ingiraa miti ka jaarsaaf jaartii ko ciniinan san. Haati faatee ta'u uumaan isiin hin beekne jiru addunyaa kana. Xiyyaa barbaadu himaa. Kaayiroon simaaf taate haadha faate? Kaayiroon simaaf taate? Dhiisime. Kaayiroo. Walaa salaam. Dogongora seene kaayiroo. Akkuma kee kana yoo ta'e addunyaan. Eshii kootu amma kunoo naafi guyyoolee nas jirra fi ijaa si ergina kootu naafi obsallee nas jirra. Kaddaa kiyya maal godhan indegana daggamee indegana lammaffaa biyya arabaa. Ameerikaa deemti kana isin Kanada. Ameerikaa deemu as dhuftee. Barna laal nama Ijiptii jiru sammuun isaa gara Kanadaa Ameerikaa kana yaada. Namni Keeniyaa jirus akkasuma Yemen jirus akkasuma warri biyya arabaa jiru immoo dalagaa. Oromoodha jennee baanee Sumaalee jennee hin gallu jennee bari wantoota nu keessa jira. Ameerikaa jettanii baatanii Qatar dhuftanii galtana. Wallahi amma osoo galee inshallah faaxeen asirra jirtu tun hundi distiin na miiccatti. Ebelu fuudhee jennaan galte. Ebelu fuudhee jennaan akkas gazaadha. Ebelu heerumennaan akkas taate. Ayetaa chipsi fura qaraf godhi inshaallah. Kadir shamarran duba Itoophiyaa irraa ni fiddaa? Wallahi. Afaan beekti namni amanaa barreesse sun. Afaan rabaa beekti. Afaan illee beekuu baattu rakkoon qabu. Keessaan obboleettiin yaa waliin rakkadhee asiin dura azaa waliin ta'eetiin. Maalati keessaan barreesse yookiin lubbu. Wallahi Kadir dhageeffadhu obsaa kana laal. Mataa na nyaatamee jechuudha. Siisarii keessa akka wajji rakkadhee. Ati bar urgoosanii abuufannoo na fakkaata. Abuufannoo na fakkaata. Obsaan. Akkam maal jechuudha? Abuufannoo beektan. Iskandar Naggaa. Kadir. Wayye. Hojii si baasa nama afaan hin beekne Itoophiyaa irraa minamna kanneen ni fidda wallaan. Hojii si baasa. Keessaan naa barreessu hundaafooti. Namni biroo illee gaafataa kun kominti jedhadhu. Okay, rakkoon qabu akkana godhi ilaal. Namichi kiyyee hin barbaada waan ta'eef viidiyoo of waraabanii naaf haa erganii. Egaa viidiyoo of waraabanii ammoo fakkeenyaaf amma yoo ta'a afaan beektu taate madaam ani waggaa afaan hin beektudha jira. Iyyaati waan ta'eef akkana gooti laa dhagee ka beeku warra beekuuf hin baane.
madam ani waggaa hanganaan ture nyaata akkanaa beekaa jettee viidiyoo sakandii 8 kana kana na waraabdii if waraabdii ittiin erge jechuudha madaamiin san booda fiizaa ergitiif lammaffaa laalaa dhafaati amma arabni biyya kanaa amma araba kiyya kanoo fudhatte wallahi warra sheekaati warra baniyaa jedhu dhalaa babbareedduun fadhan waan ajaa'iba sitaa dirqama dura footoo si nu garsiisinaan jaan mashaqqa warri biyya keessanii wallahi mashaqqa dhalaa babbareedduun daleessifata warri biyya kana habiibtii dhaggeeffadhu wallahi billa dhalaa fuula qabdu dhalaa dabbaa qabdu dhalaa maalmaalii tan harakaata gootu fuula caalaa sanuu dabbaa kana laalan wallahi hin daleessi abadan duutee baddi malee madaamiin mana keessan teessiftu kun yoo soba jaannaa waan jiraan fuula caalaa dabbaa laalan jedha amma ijoolleen firii fiisaa qabdu biyya kana keessatti sababa fuula qabdu qofaan ta dalagaa dhabdee haala turtuu jira wallahi billahi ni shakku nurraa fudhatti jettee okay laali kun mucaan jechuudha mucattiin maayyee gaan akkasitti namaan harkee jira intala beeraa kiyyaatitu nama mucattiin jechuudha ana faamiliidha Aboo keessaan dubbadhaa jee. bar keessaan rakkoon qabu naa barreessi Keessaan dubbadhaa. Kalas bakka keessaan si dubbisa bakka Kadir wallahi kun nagarii goote fidda okay mureetara mana keetii na godhe waan ofii eenyuun baasu biloo kiyya laa himi dur laa nama baasuuf miti kootu mantirsii kenna haayya muuti na goote mureetara si kenne Ayo ni maaf taaraate haadha baate. Garuu haadha baatee si jechuun dhiyeenya kan akkumatti ispoortii godhu jirta nama siyaas bokkee nama si sosodaa. Sirba bareedaa Jaarsa harkatte Ameerikaa gisee jaarsa harkatanii warri Ijipti jiru kun jaarsa saniif qaama bareedaa baasuuf. Okay. Amnin beeka. Aayilii warra Ijipti jiru. Garuu laal dhaggeeffadhu haadha baate. Qaamni kee akka jiru sanitti sibiila itti kaaftee yoo jabeessite anamma yoo taate haadha baatee fuudhee yoo jaan sodaafitti hin fuudhu. Namni si dheeyse darankuutu. Maaliif ji amma sibiila san harka keessanitti kaaftee jabeessinaan jaarsa kee dhootee lafa buufti. Namni si fuudhu hin jiru. Moo sadii. Lafatti hafu. Dhootee lafa buufti. Yaaboo. Nama Abin biraa. yang jiru argadee jira jaarsi kiyyannaa ta'ee jira zamicha Waan ofii. Okay hin dahin hadaraa kan dhoyin. 1 minute. Haadha faate. 1 minute. 1 minute everyone. Ani wanni dhaamsa siidhaa ammoo sibiila sana osoo dhiiftee si gaarii haadha faate. Sibiila Wala sana. sibiila ni obsa rabbi jadi dan jaarsi kiyyaa Nama guutaa kan haadhiisa. Awwayin dubbachaa jira. Bar dilaqaata sanii dubbachuu jira. Dhaamsa xiqqaa tokko haadhaamu. Haadha faate. Akka kaanittuu dhiirri Oromoo akka malee si sodaata. Fuudhaaf jechuudha. Fuudhaaf yoo isii tana fuune takkitti akka gommaatti nurra fifte jaanisitu saatan. Darankuu sibiila itti kaafnaan irree teetii guddoo san saan qaamaanis si harkee bara. Irree teetii guddoo san sibiila itti baafnaan darankuu guddattee jabaatti. Si galee boodiigaardiif malee namni fuudhaaf sin barbaadu. Akka kaanittuu tuuttee. Obsaadhaan anamma jaarsa argadee jira jaarsi ergaan sibiila kaasuu eegaleeyyuu kabajaan natti haasa'uu eegale. Kanummaan harkatte sanuu if booda deebi'uu mala. Okay, fixattanii. Kanaafuu sibiila san dhiise haadha faate. Of duuba yoo deebe maal fudhatee narraa of duuba deebe luka isaa sadiin fudhatee of duuba Gorsa deebe. kanummaan duuba dhageeffadhu. Hayi yaa haadha faate. Yaa obsaan maal fudhatee narraa of duuba deebe. Kana achi gaafan baaftu haadha faate heerumuunis dirqama. Kana achi sibiila firraa dhiise wanni kun gartee Assalaamu bultii alaikum. keetirratti gaagama fida. Fixatteemi. Jazakumullahu khairan. Askoot. Waan qal'inni nu godhe nutu beeka. Dhageeffadhu. Awo tajaajila irraa fudhadhu kun olaanaa Waan qal'inni nu dhoorge nutu beeka. Ani hoggaa isin akkasitti sirba bareedaa tokko irratti hiite nyaawu 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 si jettu wallaan itti ni naafe wallaan warra beekaa. Bakka. Wallaa yoo Maaliif? guyyoo nama xiqqoo furdaa hogguu harka ilaala akkana dhaabbatee ilaala miskiitti jiran biyyoo. Barmaal jennaa wallaahi billaahi sitti mira geeffa. Maaluma nyaatee gabbatee Anama makiinaa takka naa kennurraa furdee guyyaa tokko xodoo naa kennane. Akka malee hin jaalladhu. Maaliif si galee? Amma zamana dhiirtii udduu dubartii ilaaltu jira. Zamana dubartiin dirati dhiiraa ilaaltu jira.
wanni biraa bara hafe amma dur dibina faaf nama silaalani Anuma uumaan qabne kana jala deemee bara akkana godhaa waraana baate. Maashaallah jechaadha jala deemaa nama miskiina uumaan qabne kana. no atillee bar marqa nyaata Yoo haqa kaatariin dhufte maashaallaan furdattee bar. bar maal ta'e beektaa marqa nyaata bakka hundatti harcee beektee makiinaa duuba kaayatee na affeera Wallahi kadiru kunni furdatee duba wannoo dhufe matariin amma fi judduu kana qaqqannase malee wallahi qaamni isaa guutee duuba hamataa deema nama bakka hundatti amma maaliin qannamne dha miskintichi kiyya inshallah sa'a 8 gisee lukkuun iyyidu hunda ribarraa ka'a dhugaa qaba. maaliif sii galee inumaayyuu anduroo jaartiin itti dhufte waan qallatu see beektaa inumaa eegasiin dhuftellee dabalaa dhufe bakkaatu juttiin Ayyaawwan awwanni ka daabboo naa ta'u hin jiru wallahi billahi. Ani rabbiin daabboo jecha na uume wallahi. Idaati gaafa kajeella si jeeru. Ara wallahi kajeellaan na jees. Awwanni ka daabboo naa ta'u hin jiru. Kajeelu Addunyaa rabbii uume tanarraa daabboon naa ta'an khalaas. Haasa salaam. Hin hoo abeeta hoo jedhee ramma nu bira akka malee wallahi. Maal jettan dubbadha hawaasa yartan isin. Arabni waa jetti beektaa. الوقت الحاري وتقوم على الحركات الذبر النساء جان وبعد ذلك الجاوة الحار وسوي الحركات الذبر الرجال جان ولا تيك توكي كيسة تيغوني ولا تمجنجنا كيسة تيغوني جان نميتشي أيه Ajaa'ibaati si deebitedha. Haadha faateen danda'u eenyuun namni tokko ni danda'a faateen. برسيكي كتاب ورنا برتر كتاب التلفوز وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كجلو كجرا بيتا كتاب سنبرت جنان فيل دي الدات أبا فيت غافي كسفون أما دفرام خاطرين كذا شمر مالو جد Amma Sumeyyaan tun osoo biyya kana dhufte namni hin daleessifatu. Sumeyyaan tun amma dabbaa qabdi. Sumeyyaa beektaa meeta Dubaay hin jirtu sana. غير ماركتي سر دليت Maarkeetii keessa amma sanuu warri Afrikaa. تيلا فاكيس سوبر ماركت بيچارا Wallahi amma dhagee mucayyoo wayii takka. Wallahi billahi furdina sii ta'e cabde hojii irraa baasan. Warabbal kaaba. Furdina sii ta'e caadha faate iman daleessifatan. Furdoo amma guudan laalatti hojii himatan. Wallahi dhalaa furdoon feenu jaaniin. Sina jaa'ibu. Lala furdoon feenu naan jedhanii ani mana koyeetitti. Unoo laalayyee amma namni tokko jazbaan soba namaan jedha. Wooma beekan kan. Wallahi billahi. Aramni wannoo seeti bara furdinna kenna kan aramni maal seeti kam akka isaanii seeti furdinna kam akka isaanii san furdanne se'ani. Furdina ijoolleen kennama furdatanii yuuni dalagan ka isaanii garuu maal inni furdinna akka isaanii se'ani. أما صبرين توني دبا قدا كبدوان جب دلقا ربدي منا چيسار Mee sabri tamii namaan hin beeku. Ana amma jechuu gisee feeti hin jiru san dhalaa furdoo hin feenuu nutti hin fidinaadhan dhalaa furdoo kan ta'e. Garuu Baas ilaala yoo riyaala kuma naa kennite. garuu gisee mana isaanii dhaqeet hin jedhu wallahi ofuma نان صبري يقول أسا Anan jedhu. Ofuma kan kooti didee irraa baya. Kuweetitti isaa? Mafiyyaa hojii didee irraa baya malee takka madaa hin nabaastee hin beektu. Gaafa jalqaba ola seenuu akkamiin dhalaa furdoon fedhu maaliif natti fiddanii ani hin barbaadu jettee orlotti. برا مرة لا مدته قفافي بديتا مدته قفافي بديتا تكتكتو وقا ودو كن فرت أرجع كم تات كما دبشان بنتك منك Raa wallahi madaami wallahi haadha faatee dhageelaan amma arabni biyya kana dhugaas hin jahu fi qabeenya qaban. Garuu akka biyya biratti bultiileen hedduun diigamtu biyya kanatti akkuma ta'u ta'ee garuu akka suudii fa'aa miti. Biyya kanatti amma paarsantii 40-50 yoo ta'e amma suudiitti paarsantii 100 keessaa 70-80 akkuma Oromoo suudii wal fuutee tan wal fuudhanii xiqqoo turraan ilma tokko deennaan waluma jalaa lixan waliin hin ta'an. Amma kunoo biyya kana garuu seeftii